Suuraa fi viidiyoo galarii bilbila keessanii keessaa qabdan isin malee namni biroodhaa akka irra galee isin duraan hin ilaalle akkaataa galarii bilbila keessaniidhaa qulfiidhaan qulfachuu dandeessaniin isin barsiisa. Galarii qofaadhaa miti aappiiwwan bilbila keessanirraa qabdan keessaa aappii iccitii keessaa qabdan aappii isin malee namni biroodhaa akka irra galee iccitii keessan dura argu hin barbaanne akkaataa qulfii mataa isaadhaatti godhatanii qulfiidhaan qulfachuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan afaa dura hordofaa. Aappii tokko bilbila keessanirratti gadi buufachuu isin barbaachisa. Aappii kanaas gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii irratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii irratti gola Oromiyaa itti barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jalarra sinii baasar tura tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jalar tura tokko kilikni gootu ammallee haala kanaan siteessifataa asirra ta'e koon sarchii irratti tura tokko kilikni gootu bakka sarchii irratti qubee a la fa barreessa achi booda sarchii fuulduraan kilikni gootu sarchii gootu achi booda haala kanaan suuraa kan sibidaa suuraa kana tura tokko kilikni gootu achi booda aappii gadi buufachuudhaaf suuraa loltaa deemtu manumaati achi booda dhumarratti qalamni manan kan bara aappii as tuqaa buufadhaa kan jalatti daawulood kan jetturtii daawulood sana tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti gadi buufatanii achi booda aappii gadi buufatanii yeroo loltan aappiin kana haala kanaan koodii itti godhadhaa yookiin qulfii itti godhadhaa isin jecha jechuudha yoo barbaadan piinii itti godhachuu dandeessan yoo barbaadan immoo paatarnii itti godhachuu dandeessan jechuudha amma fakkeenyaaf nama piinii godhee isin agarsiisuti 6 ammallee kireet waan kilik godha ammallee koonfirmii godhuudhaaf 6 ammallee seef irratti kilik gootu achi booda kana haala kanaan kan isin bitaa asirratti foormeeshinii saadhaa hundumaa halluu gootanii ta'ee himu hin ta'e jechuudha hundumaa onii gootanii achi booda haala kanaan aappiiwwan isin bilbila keessatti qabdan hunda isin bita jechuudha fuulduratti fakkiin qulfii ni jirti jechuudha fakkeenyaaf amma galarii qolfachuu barbaanne jechuudha fuulduratti fakkii qulfii kan tura tokkoof kilikni goona haala kanaan qolfamee jira jechuudha amma asirra galee jechuudha akkuma asirratti amma argartan kanneen hundi qulfiitti godhamee jira jechuudha isin galee namni irra galee ilaaluu hin danda'u jechuudha haala kanaan aappiiwwan adda addaa kan bilbila keessatti qabdan kan isin malee namni biroodhaa akka irra galee isin dura ilaaluu hin barbaanne qulfii itti godhachuu dandeessan.